dandeessanii fayyaa kootii galata waaqayyootu wanti jajjabaattu fayyumaa har'a waan tokko irraa haasa'uun barbaada. Obboloonni keenya warri shamarran biyya hambaa keessa jiran jechuudha. Karaa garaagaraatiin yeroo baay'ee yeroo isaan fayyaa isaanii dhabanii yeroo isaan sammuu isaanii gadhiisanii lubbuudhaan darbanii waan baay'ee isaan irra ga'u argina. Gariin bakka karaa garaagaraatiin jechuudha. Gariin karaa maallaqaa wal qabatee yeroo baay'ee kanadha. Rakkoon kan jiru dhimma maallaqaa wajjin wal qabatee jechuudha. Maallaqni dhugaan isiniin jedha kan akka maallaqaa biyya lafaa kanarraa baalagiin hin jiru yoo jenne ni danda'ama. Maallaqni lubbuu kee si dhabsiisa. Maallaqni waa hedduu wajjin wal si dhabsiisa jechuudha. Maallaqni haadhoo fi haadhoo walitti naqaa. Maallaqni ilmoo fi maatii addaan baasa. Maallaqni waan maallaqni biyya lafaa kanarratti hin dalagne jira jettanii yaadina hin jiru tasuma hin jiru. Isinillee garuu maallaqa malee immoo jiraachuun hin danda'amu. Hundi keenya iyyuu maallaqa ni barbaanna. Hojjennee maallaqa argannee ittiin jiraachuudhaaf biyyoota garaagaraa deemna. Iddoo kanatti waan hedduun immoo nu mudata jechuudha. Maallaqa namni jibbu hin jiru. Maallaqa namni kamiyyuu hin jaalata. Jaalala yeroon isiniin jedhu egaa haqa ishee walitti dubbanne ilmi namaa jechuudha. Ilmi namaa kamuu birrii maqaan jechuun waraqatuma ishee akkas dadachaaseetuma afaan hin kaawwatu jecha afaan hin kaawwatuuf malee jechuudha. Kan inni nyaatee dhugu birriidha. Isinii galee waaqa gaditti namni tokko birrii hin qabu taanaan waan inni gochuu danda'u hin jiru jechuudha. Isinii galee kanaaf birrii barbaacha ammootu inni hojjetee jiraatu ni jira. Akkasuma immoo inni waliin dhahee akkas waan ta'e daddalagee jiraatus ni jira. Kanaaf kan akka maallaqaa namaaf nama walitti buusu, namaaf nama wal nyaachisu, haadhoo fi haadhoo walitti buusee ilmoo fi maatii addaan baasee waan garaagaraadhaaf saaxilu birriidha jechuudha. Sababa birriiti. Isinii galee birrii waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Hojiin birrii waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Dhugaan isiniin jedha. Kanaaf obboloonni keenya yeroo garaagaraatti gariin jaalalleedhaan nyaatamee jaalallee kootu akkas na godhee, jaalallee kootu na ganee, jaalallee kootu maallaqa koo haga kana narraa nyaatee fuudhee nama biraa narratti fuudhee mana kootti mana nan ijaarradhetti fuudhee na eegee waan akkasiidhaan kan gabbaatee qullaa ishee buustee haga uffata qaama isheerraa baastee haga sammuu ishee gadhiiftee waan biraa keessa galtutti kan geessu jirti. Gariin ammoo kan battalumatti kan lubbuu isheetti faraddee duniyaa kana gadhiiftee deemtu jirti. Gariin ammoo kan gadi baatee maraattee jechuun qullaa buuftee daandiirra baatu ni jirti. Kun hundumtuu maallaqarraati. Kun hundumtuu dhibee rakkoo maallaqni namatti fidudha jechuudha. Egaa obboloota koo kana yeroo jennu jaalallee kee qofaatiin miti kan nyaatamtu. Abbaa warraa kee qofaatiin miti kan nyaatamtu kanatti miidhamtu jechuudha. Maaliif maatii keetiin yeroo itti miidhamtu jira. Isa kanarraa namni baay'een hin dubbatu malee
obbolaa keetiin yeroo itti miidhamtu jira. Sababni isaa maal isinitti fakkaate? Biyya hambaa kana jechuudha. Namni biyya alaa jiru, walumaa gala namni biyya alaa jiru waan maallaqan lafaa funaanee fudhatu wayii itti fakkaata. Isinii galee waan bakka dadhabbii tokko malee maallaqni lafaa fudhatamu waan jarri lakkoobsa malee birii kana gadi fuudhanii akkasitti namatti firfirsanii namatti fakkaata jechuudha. Isinii galee miti ani mataan koo jechuudha yeroo ijoollummaa koo biyya alaa isa jedhan kana nan dhaga'a. Isinii galee miti biyya alaa isa jedhan nan dhaga'a. Osuman akkasiin jedha ture yaada kootti jechuudha. Osumanii jechuun osuma biyya alaa jedhan kana osuman achuma ga'ee osuman du'e. Osuman achuma ga'ee sun du'e nan du'een jedheen yaada ture. Akkasitti hawwa ture. Maaliif waan hundumtuu bakka waanuma lafaa fuudhamee sitti kennamu waan hundumtuu waan tola sitti kennamu wayii sitti fakkaata. Egalee kanaaf namni baay'een ilaalcha akkasii qaba waan ta'eef akkatti ati hojjettee argattu birrii ati isaanitti ergitu kana eessaa akkati fiddee isaanitti ergitu hin hubatani jechuudha. Akkuma nama isinitti hime wanta ati lafaa fuutee lafaa hammaartee gaditti ergitutti fakkaata jechuudha. Egalee kanaaf namni lakkii dhamaatee fiddii, miidhamtee fiddii, dadhabdee fiddii rakkoo akkasii tochii jara jedhee namni si yaadu hin jiru. Sigalee firaa keerraa kaatee, maatii keerraa kaatee, obbolaa keerraa kaatee haga isaa duuba isaa halagaa osoo hin ga'iin rakkoon akkasii jira jechuudha. Kanaaf maal gootu beektanii obboloota koo oduu isinitti dheeressu yeroo biraa isinii haasa'an waan kana. Harkaan ija of dhahanii bo'uun barbaachisaa miti. Harkaan amma ofuma koo jechuudha akkasitti osoon ija koo dha'ee osoon bo'ee anaaniin qabu jechuudha nama. Sigalee namni na sossobu hin jiru. Sigalee anatu of dha'ee anatu bo'aa jira. Kanaaf haga dandeessan jechuudha haga dandeessan maallaqa keessan akkaawuntii mataa keessanii banadhaatii akkaawuntii keessan irratti kuufadhaa. Isinii galee ofii keessan biyya alaa teessanii eebeluu kana naa godhii, eebeluu mana naa ijaarii, eebeluu lafa naa bitii jechuun dhaqinaa maaltu sin rakkise? Maallaqa keessa walitti qabattanii kuufattanii yoo galtanii maallaqa qabda taanaan ati asii galtee oddoo sii ta'uu oddoo barbaaddu waan sitti bareedu waan iji kee argu jechuudha. Filattee bitachuu dandeessa. Maaltu as teessee namatti kana naa godhi akkas naa godhi jettee nama talamaan baxummaaf si barbaachise. Moo galteetuma qophaa'aadhuma isaatti galuudhaaf hin ta'u. Maaliif hin ta'u? Galii harka keetti qabadhuuti waan kee kan kee irratti qusadhu ol kaayadhuuti waan hojjettu seef godhadhuuti galii godhadhu. Eebeluu kana naa godhettee namatti kennitu galii ofii kee godhadhu. Isa ofii kee qaamaan argamtee ija keen ilaaltee ofii godhatturra kan caalu jira. Ofirra eenyuun amanta? Kanaaf waan akkasii dhiisaa. Ofuma keessanii fuutanii waan taane keessa galtanii hin boo'inaa. Namarree hin komatinaa. Namni maallaqa jibbuu hin jiru. Namni maallaqa jibbuu hin jiru. Atitti kennitee jennaan immoo eenyullee nama si nyaata. Naamani kana. Eenyu nama si nyaata. Namni lakkii akkas gootee fiddee kana taatee fiddee iddoo kana dadhabdee fiddee jedhee namni si yaadu hin jiru. Kana beeki. Kanaaf ofii kee qabadhu. Dafqa keeti wanni hojjettu hin jiru. Akkaawuntii kee irratti qabadhu. Kanaan isin jedha yaada biraatii yeroo biraa walitti deebina. Warri YouTube kanaaf haaraa taatanii as goraa maatii nu ta'a. Nutti makamaa warri mun wajjin jirtan galatoomaa ulfaadha. Isiniin jedha obboloota koo bakka artanitti nagaa Waaqa isin wajjin haa jiraatu. Bye.